Obbo Rashaad Ibrahim biyya Saudi Arabiyaa kan jiraatan yoo ta'u, Oromoota giddu gala ba'aa keessa jiraatan qindeessuun namoota godaansa seeraan alaan biyyaa ba'anii rakkoof saaxilaman deeggaraa jiru. Duraan namoonni biyyaa ba'an rakkoo siyaasaa fi namoota biyya alaa dhaquun milkaa muraasa arguun dallaalotaan gowwoomfamanii akka ta'e himan. Lammiileen kunneen kan biyyaa ba'an harki caalaan Sudaan irraan Ijipti dhaqanii achiin Liibiyaa galuun gara Awurooppaatti ce'uuf. Inni kabran ammoo Jibuutii irraan Yemen keessaan Saudi Arabiyaa galuuf warra manidam erga Liibiyaa fi Yemen mootummaa giddu galeessaa cimaa dhabanii as gidiraan dallaalotaan godaantota kanneen irra ga'uu suukanneessaa akka ta'e himan. Lammiileen seeraan ala godaanan kunneen imala walxaxaa halkan dukkanaan guyyaa ammoo aduu waxalamaa irbaata galaanaa yerootti ta'an ni beekama jedhan. Ijoolleen gammoojjii keessa deeman kun nyaata hin qaban, dhugaatii hin qaban, kophee luqaa hin qaban, rakkina baay'ee guddaadha. Gammoojjiin ho'a guddaa jira. Dhagaadha kan keessatti miidhaa guddaadha kan jirritti eenyu ta'an. Isuma sana keessaayyuu ijoolleen baay'ee lubbuudhaan darbu. Rakkoo kana hunda darbanii yeroo biyyoota akka Yemanii fi Liibiyaa ga'an ammoo dallaalotaan maallaqa guddaa gaafatamanii yoo hin kaffalle ta'e dhiironni reebamanii humnaan hojii hojjechiifamaa dararaa arganii lubbuun isaanii yerootti darbus ni mul'ata. Dubartootas taanaan rakkoo wal fakkaataa fi sanarras darbee gudeeddiin irratti raawwachuun yeroo rakkoof saaxilaman ni jira jedhan Obbo Rashaad. Ijoollee keenya kana fuudhanii tumanii caccabsanii lakkoofsa fidaa jedhu. Lakkoofsa biyya Suudii warra qabanuuf biyya Suudiitti dawwalaniiti kan jarri maallaqa boosan. Ani immoo nama biyya Suudii hin qabne kan maatii biyya Suudii irraa hin qabaatiniif immoo biyya Itoophiyaatti dawwalaniiti kan jarri buusisanii lafa maatii isaa gurgursiisanii jiran. Jijjiiramni siyaasaa biyya keessatti mul'atus lammiileen namoota muraasa biyya alaatti hojjetanii milkaa'an arguun biyya keessaa godaanan hin dhaabbanne dabalaa akka jirus dubbatan. Haalli siyaasa biyya keenya baay'ee gaariidha. Garuu namoonni kan hin jarri ilaalaa jiran siyaasa bichaa miti. Jireen of jijjiiraadha. Hojjetanii of jijjiiruun immoo biyya keenyattis hojjetanii abbaan hojjetee jedhe hojjetee of jijjiira. Godaansi kun ammas hin dabalaa jira malee hir'ataan jiru. Lammiileen rakkoof yeroo saaxilaman wal qindeessinee maallaqas walitti buufne waan dandeenyuun socho'aa jiraannus wantichi hundee waan gadi fageeffateef biyya keessatti hojii cimaa gaafate jedhan. Dargaggootaaf shamarran baratantu biyyaa bahuun rakkoof saaxilamaa jiran waan ta'eef kun ammoo dhaloota biyya fuudhee ce'uwaan dhabsiisuuf dinagdee biyyaas ni miidha jedhan. Furmaanni isaas jedhan. Wanti guddaan maatii ijoollee sanaatiif itoo barnoonni kenname. Inni lammaffaa immoo humna dargaggoodha. Wanti kun kan biyyaa deemaa jiru dargaggoo fi shamarrani. Humna biyya keenya jijjiiruu danda'udha waan ta'eedhaafi. Mootummaan otoo waldaadhaan ta'ee ijoollee kana gurmeessee hojiitti galchee hordofee jedhi furmaataa kan nuti kennee kaawwannu kana. Birriin maatiin dhimma kanaaf baasu maallaqa guddaa waan ta'eef biyya keessatti ittiin hojjennaan jijjiiruu waan danda'uuf kanas maatii dammaqsuun barbaachisaadha jedhan. Ijoolleen biyyaa baatu kun waraqaa eenyummaa fudhatteetu waan ta'eef kenniinsa isaarrattis of eeggannoo gochuun akka barbaachisu himan. Dallaalonni biyya alaa jiran damee biyya keessaa waan qabaniif mootummaan to'annoo cimaa irratti gochuu akka qabus dhaaman. Keessumaa maatii yeroo maallaqa guddaa gaafatamu baankotuma Itoophiyaa keessa jiraniin herreegni banamee maallaqni gurguddaan dallaalotaaf itti gala waan ta'eef herreega baankii banamee battalumatti cufamu karaa baankotaas to'annoo gochuu qaba jedhan.